እናትና ልጅን ያገባውና ያስረገዘው ናይጄሪያዊ በአሁን ሰዓት በርካቶችንም እያስገረመ ነው የሚገኘው። ጉዲ ከነ ደገሰኒቱ ሃዳፍ ኢልሞ ወልቱልፌሰዳን አስተግፍር አመስ ዩቲስ ስሪት ዌል ማኔጅ ወቹቃል ባይኑ በርባዴቲ ወን ባይጣኒ ኢንክሪሰስ ካማን አርጌራ አቹን ከሰን ጃላላ መራቹፍ ፈዴ ዱበታ ጀራኔስ ኩኖ galtee maatii kan kee bira taa'uudhaafi hin bareeddu abadan galtee maatii kan kee wajjin taa'utti hin bareeddu shamarran biyya alaa jiraniif gorsa bareeda halittuun kun beekamu maraachiti malee al tokko Dr. Biftu mucatti bareeddu tamu maa dubartiin bareeddu hinatti Dr. Biftu Dr. Maali akka taateen beeknu garuu hattuu taatee qabamteedhaan maa namni bareedduun hattuun ta'a jedhaan namoonni baay'een السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمر كفون الدكتور كبجمتوت أورو شو أكمل كم نافجرت جرون جرني عافية أنا كم سنين جدا حرس فيديو كبراتين سنين دي بيتن جرا أكون بيكم فيديو بارسو بشان نسوا كان التيم فتاة زناجن وكان التيم بوار كان سمونه كان سوشيال ميديا أشوف دي ما جرون إسني كبر دي بيتن جرا أكون بيكم مجاي يدو كان غافيف دي بيجل كابني بدا سكارديو قد أتوري شلا بيا كليسا نمني توك كاردي أبار إبتوكو بدا أفمي توري شلا أشرت مو هيبو غافي توك sin gaafa deetan ture gaafisan namoonni hedduunis deebistaniitu garuummoo yeroo baay'ee atu komentii namoonni baay'een itti hirmaatanii gaariidhaan jira atichi kana booda atu komentiin keenya dhibbaa ol ta'ee filachuudhaafis nuuf mijaa'aa jechuudha kana malee immoo deebii al tokko qofa deebisaa al tokko qofa komentii barreessaa komentiin tokko ga'aadha yoo akkasin taane yoo hixaan isin irra bu'e iyyuu hin badhaafamtan jechuudha kanaaf komentii tokko barreessuun dagatina haasaasiin itti dhiyeessu kan guyyaa kaleessaa hixaa baasetan jira rayyaan abdo hitaan sikaqabee jira jechaadha instagramiidhaan asuna dibbistanii gaariidha instagramiidhaan na dubbisi badhaasa kaardii keetii fudhadhuun siin jedha anyway gara gaafii har'aatti seenuu keenyaan dura warri chaanaalii kana subscribe ngoone subscribe gochuun dagatina viidiyoo kana illee hundi keessanuu like gochuun dagatina gara gaafii har'aatti yeroo seennu hibboodhuma fannisan fannoo hin qabdu teessisan teessoo hin qabdu deebisa komentii irratti yaaluun dagatina gaafii hedduu salphaa ta'eedha komentii irratti yaaluun dagatina yeroo kamitti iyyuu barreessitan abbaan ixaan qaqqabe gaa badhaasa kaardii isiniif hin ergaa garuu immoo hundi keessan itti hirmaadhaa isinii jechuu barbaada viidiyoo kanallee yoo dandeessan hiriyoota keessaniif warra barumsa keessa jedhaniif share gochuun illee hin dagatina gara viidiyoo inis lakkoofsa ta'e akkasitti warri jira miti warri akkasitti afaan oromoo babal'isaa jirtan guddadhaa isinii galee fetti nu jalaan makiina haa ta'ugaa እናትና ልጅን ያገባውና ያስረገዘው ናይጄሪያዊ በአሁን ሰዓት በርካቶችንም እያስገረመ ነው የሚገኘው። የምትመለከቱት ናይጄሪያዊ እንግዲህ በመጀመሪያ ከልጅቷ ጋር ፍቅር ይጀምሩና ከልጅቷ ጋርም አብረው መኖር ይጀምራሉ። ታዲያ ልጅቷም ስለባሏ እየሄደች ለእናቷ ትነግራታለች። እናቷም በዚህ መሃል ነበር የልጁ ፍቅር እንደያዛት ለልጅቷ ትነግራታለች። ታዲያ ልጅቷም እንዳለችውም ከሆነ እንግዲህ እናቴ በሱ ፍቅር ከምትሰቃይ እኔና እናቴ ልጁን ሼር ብናደርገው ምንም አይነት ችግር የለም በማለትም እንግዲህ በመተመለከቱ ደረጃ እናትና ልጅ ይህን የምትመለከቱት ናይጄሪያዊ አግብተው በአሁን ሰዓትም ለሱ አርግዘው ልጆቻቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። አኩማ አርግተን ነሙቻ ሰረት አርግተን ኮኒካ ሃዳ ፊልም ወልቲ ፉዴ ኡልፌሴ ኩኖ dura maal jedhame beektu dura mucattiin jaallattee naan mucattiin jaallattee waa'ee namicha sanaa dhattee haadhatti himteedhan haati achuma namicha sana jaallattee anis jaalladheera waan argi jennaan achuma maaliif gurbicha kana qoqqooddannu qircaa beektu miti foon maaliif hin qooddannu jedhanii lamaan jaraayyuu fuudhee achumaan lamaan jaraayyuu kunoo irraa haadha filmoo akkamitti garuu bara akkamii rageenya irra jarana waa tokkoon isin gaafadha ijoollee dirra dawaa waa tokko ijoollee dirra dawaa isin gaafadha deebii kana naaf deebisaa yooma akkasitti na affeertu an dirra dawaa dhufeennaan meemee si affeerraa naan jedha an dirra dawaa nan dhufa nyaata akkasiin barbaadaan meemee nyaata bareedaa kana ilaalaa ያንሳታል እንጂ ራይ በዛባትም ድሬ በሚያምር ዜማ ሁሉም ቢወደስ መውደዱን እየገለጸ ድምጹን nyaata akkasii yoomiin affeerama ijoollee dirra dawaatti ishee godhaa dafaati
Dafaati ijoollee dirree dawaati share godhaa wanta kana. Na affeera sponsoran barbaada. Na barreessaa siin affeeraa naan jedha. Ijoollee dirree dawaa hamma dirree dawaa jirtan immoodha. Warra biyyaa lawaan argee miti. Ijoollee hamma dirree dawaa jirtaniif meemi nyaata babbareedaa kana vloogii irratti jechuun qabnu. Garuu haadha faaxeen al tokko tokko gorsa babbareedaa isa beekti. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Galtee maatii kan kee bira taa'uudhaaf hin bareeddu. Abadan galtee maatii kan kee wajjin taa'utti hin bareeddu. Haadha tamte tamma si boottuuf tana tamma si rarraatuuf tana. Wallahi torban takka bira yoo teette hin jibbita. Torban takka bira yoo teette jechuudha. Akka nama heerumee ka'ee mana haadhaaf abbaatiin galee si fakkaatti jireenyi. Ni jibbita jireenyi achi laaltee bakka of jibbita. Gaafa kana chaansii natti qabdu maal inni? Wanni takka faayidaa hin jiru jechuudha. Gaafa isiin Suudii jirtu Dubaay hin jirtu akkasii nyaataa turree namni isiin jedhu hin jiru. Firan qabdu bar wallahi firan qabdu. Anamma gaafa biyyatti galesan abbeeraan kan koo Adaamaa jira. Eessumni kiyya Finfinnee jira. Dheengadda gaafa waa'ee masgida san irratti ajjeesan qarbiin nagaa isaa haa taatu. Wallahi bilbilanii galteertan jedhan yeroo namni na gaafate hin jiru. Gaafa galee garuu ni bushaa ilaal. Gaafa koyeeti jiru haftaa mina katiyyaan jirtu. Tan sagalee kaayanii fi lukan na dhukkube. Madatu lukarra na bahe. Caammaa fixadhe. Maal ta'e? Akkas ta'e. Namni madaa hunda ka itti himatan ana ture yeroo sanitti. Gaafa biyya galee garuu firan qabdu gaafa biyya galte. Na amani. Wallahi keessattuu ijoollee mana madaam keessa jirtan. Shamarran mana madaam keessa jirtan ammallee irra deebi'ee isinii dhaamaan. Firan qabdan. Wallahi firan qabdan. Haati teessanillee firaa keessanii miti gaafa qarshiin qabu. Gaafa kaatanii biyya galtan. Mee yeroo laaltan. Yeroo laaltanii asii kaatee galtee gaafa torbaanii Adaamaa jirti. Asamna. Jetanii gaa asii galteetiini wuy harmeetoo bade harmeetoodha gaafa asii galtee gaafa torbaanii Adaamaa jirti. Numa jaartiin asii viidiyoo akkam jiru. Wallahi gaafa torbaanii bakka biroo والله كان ما أنت تاسي سمينا كيم قرشي لا يجو والله قرشي إلا ما تيك يا سني يورجتن أنا تسنين جدي ما تيك يا سني يورجتن هلو أباك يا قرشي تنا سنجاد عم بتبي يدي يرجي ناكا يتين يرجي أنا سنجد سنجاد عم بتبي يدي يرجي يو قرشي تنا بنا عم بتبي يدي يرجي ناكا يتين يرجي ماني فهاتي تنأتي إلى تنأتي ناكا بنا بتدو يتدرج جامع رام بتدو يتدرج تفوته إجولة كريدة توفيتي جامع لاسي في داتين دمت لوكا دوا asirratti jechi kun dhaggeeffadheetan hedduu tokko natti tole naasiniif dhiyeesse jechaadha. Baay'ee kanaan dura dubbannee turre ijoolleen biyya alaa deemtanis jechuun maatii gargaaruun numa jira garuu ofii keessaniifis ofii lafa kaawwadhaatii guyyaa dhuftan namni isin beeku hin jiru jettee haati faadhee waan danuu isinitti himte jechaadha. Qaalittiin kun beekaadhuma of maraachiti maal tokko tokko. Gaafa siin sirrii hojjete sirriidhuma jenna gorsa bareedaadha. Maaliifuu dubartoonni of eeggadhaa akka feetan maallaqa keessan hin baasinaa. Hattaa jechaadha yoo namni isin rakkise bilbila keessan cufadhaatii bilbila cheenju godhaatii qayyaradhaa bakka. Yoo obboleessi keessan obboleessi keessan rakkise jechaadha. Biyya kana ta'anii jechaadha. Isuma isin itti ergitan isuma isin rakkattaniif jechaadha. Maal jedhu isin ibboo nama yaadattu. Isin immoo akkasi hamaa keessan malee maal naa baastee beekti isinii jedhamtu deebitanii jechaadha. Ji'a tokko ergitanii fi gaafa ji'a lamaffaa isin gaafatanii naan diddanii gaafa akkas rakkina sana keessaa na baastee ittiin jedhan. Baay'ee ana samtuun godinaati danuun dubbadhu. Maaliifummoo of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Akkaawuntii yoo qabaatan akkaawuntii keessan irratti ergadhaa. Cimaadha akkasitti. Raachuun an hayaasiif fuudhuufanii maal wayya jedhee isin gaafataa jira mucaan keessan maal jettu meeme? Maashi ለማጻነህ አግባኝ ፍቅሬ በልብ ሞልቶ ምናምን ውስጤ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ፍቅሬ በልብህ ሞልቶ የኔ ልብ ላይ ምን ይሰራል ያንቺ ፍቅር አንቺ ጅል የራስሽ ልብ ላይ ነው እንጂ
በልቤ በይ በልብ ትላለች ፍቅሬ በልቤ ላይ ሞልቶ ቀረቴ ሳይፈስ በፊት አንተ እንድትከድነው አይደለም አባቴም አይደለም አረ ይው አይደለም አዩ በቃ ወለለ አይደለም ገድበው ፍቅሬን ገድበው መግደሉን ተው በቃ ተውኩት እኔ ሳላቅ ነው ፕሊዝ ዩቲ ፕሊዝ ልክ ደማ ሁሌ ረፍራችሁ ለላዚ በቃ ተው ምን ቤተሰብ ትሪፕል በሶስት ቤተሰብ በሶስት ባይኑ በርባዴቲ ወን ባይጣኒ እንከሊሰስ ቃማን አርጌራ በቃ አንተኒ ሺ ጨልሜት ያኒ ጋፈና ሰውስ ጋፈና ማልጎ ሰከስ መጀሺ አነረቲ ጎቴ ክትትት ይናፋን እውነት እኔ እስከለሰሞ ጓደኛ ሽፋነ ቱርቴ አኒ ከሰንቶ ሸሚዚ ሙፈዴ ቱሬ ኩና ከስቱሬ እሺ ጀዴን ሀሳኮ ማንተይኒ ሳንቲ ማጥሬ አኒ ክሪያሽቲ ሂሜ ከዛነልሽ ይቴዲን ይሩና ከሰ እሺ በቃ ከናፍ ስሪቲ ማኔጅ ጎቹ ቃምነሽ ግግብ እንጀዲና ኩራቲ ዳንተኒ ጎነሽ በቃ ስታይሊዳ ሸሚዙን እኮ ፈራው ምናልባት መስተፋቅር አሰርታበት ደሞ እንዳታመጣው እኔ ነኝ ያልወሰድኩት ፍላጎቷን ስላየው ፈራው ሸሚዙ መስተፋቅሪሞ ራቹን ከሰሊሞ ገልጃጃ ታቴ አዝመቴሲ ዩቲ ልልስ ደሞ ትሪደንቲንገኛ መራቴ ትሪደንቲንገኛ ጨላልቴ ተኒስ ትሪደንቲ ብራብደት ራቹን ነው መራቴ አይ መስተፋቅሪነቶ በቃ ሺቫኒ ዳዩ ሂንዲ ዳዩ ሲክሲክ ነረምቲ ሀያቲ ሞ ሀያቲ ረኮን ቀቡ አጃይበቦ ጀዳ ዲፉፋ አመስ አንገሩ ጆልቲ ገና ከኮነ ምሸካሩ ጅራ namni baay'een doktor biiftuudhaan hattuu jechuun hin ulfaataa jedhani hilliqeeffatte jedha hattuu jechuun hin ulfaata dhugaa maal godhanii miti isa dhugaadha bar komentii nama baay'een arge namni baay'een illee yeroo poosti godhu sii bareedduu kanaan hattuu jechuun nutti ulfaataaraa jedhan hilliqeeffatte jenna malee gaa hattuu jechuun erga ulfaate maal godhanii miti hilliqeeffatte deebisi jenna malee maal jenna waan afaan nama qabu bar isa dhugaa hin ulfaata afaanii nama mboo jechi hattuu jedhu sun hilliqeeffatte jedhaaye ega Dr. Bilili kan irratti Dr. Bilili mama hindi namoonni baay'een irratti dubbataa jiru jechaadha asliin illee birrii nama Dubai irratti tokkummaan akka baasaa jiru beektu xiqqoollee irraa isin dhaggeessisaa meemee kan asliin moo dhaggeeffannee walitti deebina Dr. Biftu mucatti bareedduu sammu tagaafa kee bikiyyaa leencanaa gadi sammu sira Dr. Biftu ma bareedduu san tadhiyoo tara tagaafa kee bikiyyaa leencanaa gadi sammu mee wallahi jedha aboo hin sobinaaga maa dubartiin bareedduu hin hatti aboo sobdanii wallahi hin jedhan aboo mucatti anuu hin jaaladha fannaasachu akkamitti amanee bira bularee osoo Dubaay hin dhaqe isin ikkoo warri koomentii kun wallahi shayxaana bara warri koomentii kun shayxaana bara wallahi anamma Dubaay yoo dhaqe isii bira dhaquufi akkamitti amanee bira bularee egaa akkuma asirratti argite namoonni baay'een akka tokko harkaa badeera isinii galee akka tokko harkaa badeera isaa wal qabatee kuno akkasitti tokkummaan kuna dhageeffadhu zimmedi na dhageeffadhu haqiyyeessa kana gaafatte biti siidee kanatti iyyitee maqaa namaa balleessitee fi baasta haqa namaa akkanatti baasta hooma sanuu ta'e hooma akka haasoftu sanuu ta'e akkanatti baas maal nagadhe dheengadde maal haasaa turte dheengadde maal waliin haasofne ati laan dhageeffadhu tokkummaa maallaan jette na dhageeffadhu haqa kabaas ayilaal ani yoo haqa namaa na dhagee haqa namaa ofirraa qabaadha jechuudha rabbii kiyya sodaa fi malee kan kennu zimmadi na dhageeffadhu tokkummaa ati dhagee afaan hin badini
Ati rakkoon kan kee fooloodha malee. Birrii kuma 300. Dhaga'iif tokkummaa. Afaan kee qabii na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Dubaay keessatti Dubaay jirta. Dubaay jirta tokkummaa dubbachuu. Koi tokkummaa yeroo tokko. Haalidoon ofirraa dubbachuu danda'a singalchu na dhageeffadhu. Doktor Haalidoo qoy. Haalidoo qoy taraa dubbata. Magriban deemaa fani doktor. Taraan anis sa'aatiin qabu na dhageeffadhu. Ishi na dhagaye ati jechuudha. Haalidoo qoy. Ati na dhagaye. Haalidoo qoy. Dhaggeeffadhu kama dhaggeeffatani ani fatti la WhatsAppiin kootiif kee waliin baasa. Isa baaseen kaa qoy. Haalidoo qoy tokkummaa gaafii irraa qaba. Kan namaadis hangaafii si gaafa. No. Maaf dhiisa. Isa gaafachuu seenee na dhageeffadhu. Haalidoo qoy. Isteeppiin gaafattaa qoy. Isteeppiin gaafattaa qoy. Namaadis amma Magriban deemaa fani gaafii kon adeebisi doktor. Na dhageeffadhu. Ati yeroo 10 ol jechuudha. Na dhagayi Haalidoo qoy tokkummaa wannaa soo barbaada qoy Haalidoo. Kan koo dubbadde. Haalidoo qoy. Salaatan na qaban. Miyuutii qabadhu. Karaa kan kee eegiyaase. Dhagayi salaatan Karaa kan kee eegiyaase. Doktor Magriban na qaban. Haalidoo karaa kan kee eegiyaase. Magriba deemuu fani sa'aatiin qabu. Ishi daqiiqaa tokko miyuutii qabadhuuti. Daqiiqaa tokko miyuutii qabadhu tokkummaa wajjin haasa'a. Gaafa kan beektaa gaafa sagantaan Nasrii inni walaa godhama lafa ji'a torba ol. Ijoollee beektuu jechuudha. Na dhaggeeffadhaa. Ansi jammar kan koo jechuudha kaameeraa keessaa baasuu hin danda'a. Waan sobaatti miti. Maal baas maal inni? Na dhaggeeffadhaa. Ijoolleen kennin hunaan jedhan qodaa. Okay kennaafiiti mucaa kan nan beeka. Birrii kana hin fiddi hin jennaan ijoolleen itti kennan. Birrii maali? Birrii qodaana biraa fudhatte. Jennaan na dhaggeeffadhu tokkuma. Koi fiteen kaa na dhaggeeffadhu boo. Egaa akkuma asirratti argitan dhageessan jechaadha. Akkasitti egaa hattoonni tokko tokko saaxilamaa jiru kan birrii ijoollee nyaatan jechaadha. Nama gaddisiisa garuu rabbi akkasitti nama salphisin. Anyway, viidiyoo irraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Isin tole isin bohaarsee isin gammachiisee yaada. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Deebii sanaas barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti isin jaalladha isin kabaja. Oroo shawqataleen keessan guyyaa 11ffaa keenya haga guyyaa 12ffaadha walitti Oroo shaw.